Oromummaan yookaan sabboonummaan nuti bosona keessatti qabnu sun san caalaa ta'as jirtuutu irra fooyyee qaba. Kanaan durallee osoo kanatti barumsi kun nuuf godhamee hubannaan nuuf kenname dargaggeessi gara bosonaatti hin seenu nullee gara dogoggoraatti hin deemnu. Biyya nagaan keessa hin jirre keessatti misooma hojjechuun rakkisaa waan ta'eef biyya nagaan hin jirre keessatti bu'aa waan ta'eef buuftu tokko hin jiru. Hojjetee mootummaan kun illee socho'ee hojii hojjechuu hin dandeenye waan ta'eef kanaaf dinagdeen illee akka hin guddanne hawaasni kun illee qabeenya isaa sirnaan makaratee akka hin jiraanne illee hin ta'ame lafoota hedduutti hawaasa Oromootu miidhamaa ture. Mariin kun araaraan malee afuu agaamaa turuunsaa kisaaraa mana geessu kisaaraa lubbuu namaa qabeenya ammallee immoo dinagdee duubatti harkisu dhaloota boruu garee boruu ta'an barumsa malee mana barumsaa iddoo garaagaraatti cufamee keella fayyaa cufamee uummanni rakkina fayyaa fi dubartii deessuu rakkachuu fi waan akkas akkasiitiin akka malee miidhamee. Yeroo kiyya qisaasee bosona keessa yeroo kiyya gubee waa meeqaan dhabee namoonni kaleessa maal hojiidhaanis naagad jiran arra yeroon ifii olitti argu jechuudha. Baay'ee nagaddisiisee baay'ee waan natti hin tolle ta'e abdiin kutadhu garuu kana boodaas hojjedhee iddoo guddoo gahuu hin danda'eetiin sammuu kiyya amansiisee jira waan ta'eef. Hiriyoonni kiyya fagaatanii yeroo kun konkolaataa qabaa kun makiinaa qaba. Daggalatti waggaa 4-5 achitti gubaan ture. Amma gammachuu guddatu natti dhagama hojjedhee of jijjiiruuf qophiidha. Kanan itti gaabbu yoo jiraate waan hedduu na darbe. Hiriyaan kun amma iddoo hedduu irra jiru jechuudha. Eegii waraana uummata Oromoo ta'ee nullee akka waraana kaleessa bosona turretti qabsoo uummata Oromoo gaggeessaa jirra. Uummanni Oromoo immoo karaa nagaa furannaa galaanuu jedhaan galle isaanillee gurra uummata Oromooti ergisanii karaa qabsoo nagaa waan uummanni Oromoo dhaga'anii kallattii uummanni Oromoo akeeketti deebi'uun murteessaadha jechuudha. Akkuma koo kana otuu waamicha harmee isaanii abbootii isaanii jaarsa biyyaa dhagahanii akka gartee gaafa riibaa keessa jirru haasaan san otoo hin taane dhufanii otuu laalanii. Nagaa hin barbaachisa warrootiin bosonatti hafan illee nagaa kana beekanii kallattiidhaan gara nagaatti akka dhufan jedhani.